Borokkeetti irratti kufee dallaalaan maqaan dina dallaalaan bukkee jira. Dallaalaan haajjifama jedhamu. Dallaalaan isaa bukkee jira. Ijoolleen safaraa hundumtuu bukkee jiru. Warra qabanii jiru jechaadha. Dallaalaan asitti bakka hojiitti borokkeetti irratti kufee taanaan maal gochuu qaba? Dallaalaan waan gochuun qabu. Mucaan kanadha kunuun. Kanaafuu hojiitti miidhame namatti kan miidhamti. Reefu ija tokko mucaan kun boona miiti qabatee nama. Laa dhiisi kaasi maatiin isaa jala jiraachuu danda'u cufi boona viidiyoo nurraa. Araba akkaachuu sammuun hunda barsiinaa maal taatan daa'imni kun kana fakkaatu akkamitti ol baatu suura haadhi maal itti meeni. Booni du'eeyyuu bar reeffa isaa galuu hafamu. Amma akkaataatti erga mucaan kun du'e jechuudha. Erga mucaan kun du'e akkaataa itti galuu barbaadu fala barbaaduudha malee bari du'eeyyuu bar jiru bar bakka. Emoji bochaa jalan kainaa warri. Emoji bochaa jalan kainaa masih amma koo akka jedhamaa jirutti sagalee deebisaa irraa sirkiin koo. Sagalee deebisaa bar. Sirkii isa tokko hin ofa bakka isa kanaan irraa beektan. Dubaitti magana maal qaba yoo mootummaan keenya dhaga'ee nurraa cufe maal rakkoo qaba ijoolleen dhumatti bara. Uummatni kiristoosii amma sasin du'ee ifa ba'e jettu miti kan du'ee immoo meeqa gatamee kan beelee mutii rarxaboon kan meeqatu beeluutiin bishaan dhabee dhugaatii dhabee meeqa rakkataa jiraa bara. Inni du'ellee du'e. Ilmoo hiiraa geetaan. Dhugaa waaqayyo ani kiristoosiin ilmoo hiiraa kun baay'ee gara nama nyaata waaqa. Seenaa waan na boosisuu dhugaa rabbii naa darba laala nuni otoo teenyu du'uu dandeenya baay'ee wayi osoo hin taa'u du'uu danda'a. Seenaa jechuudha gaafa namni rakkate jechuudha. Maaf hin boowwudde natti dhaga'ame bar mucaa sana ni beeka kaani bara. Qaamaan hin beekin malee miidiyaarra ni beeka. Yuutirra jirta booni. Qoy emoji bochaa maamlee jala keessanii isanumaa tiktokitti na dhabsiisuu taatu. Emoji bochaa jalan kaa'inaan. Dammoo mucaa baakoo mucaa keenya dhambar. Mucaa dongoroo dhabaa mucaa baakoo dongoroo naannoo lafa gabaa akkasitti haaruu ijoolleen baay'een. Ani Facebook irratti argeen ture ijoolleen biyya keenyaa istorii gochaa turan. Ani maa hin jedheetanan callisee dhiise bara. Achi amma karaa danda'ameen mucaa sana hundumtuu qaqqabanii jiran amma. Gadaa reestooraantiitti achitti wal fudhatanii deemaa jiru danda'a. Laalaansaa bukkee jira. Ijoolleen bukkee jiru wal qaqqabanii jechaadha. Mucaa irratti immoo kan dallaalaan maal amma boona oddoo hojii lubbuu mucaa kana galuu danda'a. Hin galuuqa. Ijoolleen baay'een dallaalaan je'ina dallaalaan maal godhe hojii galchee bara. Yeroo hundumaa dallaalaa maxxafaan bantanii uummanni mataa qulfii jechuudha. Dallaalaan maal godhe fuudhee hojii galcheera. Yeroo hundumaa ariifanna ijoolleen keenya. Ijoollee meeqatu barreen gadaanuu bukkeetti kufee biyya galaa ture. Ijoollee meeqatu qubni irraa citteetu nu bukkeetti galaa ture. Abudaabiitti musaffaatti. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhaame amma mucaan kun du'eera waan ta'eef akkaataa itti galu qofa. Gwaa Kiristoos. Bakka du'ee biti erga du'ee namni du'ee tokko deebi'uu hin danda'u. Akka nagumaan illee maatii isaa awwaallatan reeffasaa. Tabbeen kana fakkaattu karaatti gaafaaftu dhugaa rabbii akka maaltu namatti dhaga'ama rabbi. Abbaa keenyaarra jiraachuu dadhabne biyya namaattis nuu darbuu dide. Dhugaa rabbii si qaayima nutti baay'ate bayyesuus. Maali kan keenya kun hin jedhe dhugaa waaqa. Ookaan baratanii qixan qabanii, ookaan hojjetanii jijjiiramanii, ookaan biyya namaa deemanii nagaan argatanii ijoollee keenyaaf hin game dhugaa rabbii. Sunu abbaa du'a biyya irraa baqattee dhufte biyya namaa keessatti dhufte ji'a tokkotti hirmaataati daa'imni kana fakkaatu. Rabbi Yesuus. Darban jedhee dhugaa rabbii humna darba bakka zalaalamii gubacha manuma namaa keessatti biyya namaa biyyi keenya siqaayi biyyi namaa nuuf siqaayi. Ijoollee meeqa gachuu asiin beektan
kaanotoo dhiigatu biyyatti galee jira. Kaanas keessatti du'ee reeffamee qabeenee gachuu jira. Hanga yooma abaaboo reeffarra keenya maatii keenyaaf ergina nuti nuun darbu. Maaliif nuun darbu indee nuti biyya hin qabnu moo qaame biyya qabna moo biyya hin qabnu jennu kana mee yeroo tokko tokko ani koo nagarrama dhugaa waaqa. Indee seenu koomenti of narraa godhin immoji agama ijji kee bo'aa jira immoji bocha natti guurina meekalas immoji natti guurina billa aleeku maalaa taanu mee dhugaa yeroo tokko tokko jechuudha dhugaa waaqayyo bakka inni dindoon boqotan warri do'annu bira dhaabitti gubiitti hafne nuti gubii dhugaa rabbi fayyaa miti mee maraanne mana namaa keessatti baay'isawee namni obbolee sanaa ta'uu qabaaf miti ilmi namaa biyya namaa keessatti dhufee gaafa du'u san dhufee ji'a tokkotti tuulle miindaa ji'a tokkoon argatiin birrii meeqa kassaree biyyarraa akka dhufe yaada namni kun haadhisaa deemee naa dabarsa jette har'a reeffa dhala ishee gaafa fudhattu maali kuni akkamitti namoo mootummaa biyya keenyaatti argamuu dide hanga yoom dhiira dhala biyya namaatti baqanna nuti. Ingawoonni ijoolleen durba keenya fooqirraa of galaafatan amma dhiirotaan harkatti dhumaa jiru shamarran irra ijoollee dhiiraatiin dhumaa jiru dhugaa waaqa biyyaa dhufan daaraa fakkaatu asitti nyaatanii garaan kaafatanii kiristoosii koomintii wayii argeen dhiira manan gubadhe nuni kaampaanii gaafa deemnu gana makaanii mar'immaan keenya hidhannii manaa deemna haadhoo koo maal nyaattee manaa baate jedhaniitu nan boo'ee miti nan maraadhe koomintii sana gaafa nargu. Haadha ishee biraatii nyaattee quuftee akka garaa isheetti tan qabaarratu biyya namaa biyya nyaanni badu keessattuu si qaayamti ijoolleen keenya. Araba Yesuus achuma sinaa ajjeesu waraanni biyya sana. Hin dhufiina ijoolleen dhiiraa hin dhufiina. Kiwutii tokko irraa nyaatanii bulan oolan hin qaban ijoolleen keenya. Dhugaa dubbachuuf. Kiwutii tokko irraa. Jammere ko geetaan nu barreen as Dubaay keessa jirtan ijoollee dhiiraa yommuu fiddan boolee keessatti bobaa kennitanii fi as fiddanii garuu nyaata garaa isa qubsitanii nyaachiste. Osuma waliin beeku waan hin beeku. Hundi keenya sagalee taane ijoolleen dhiiraa Dubaay akka Itoophiyaa ijoollee dhiiraa irraa viizaa kaastu gochuudha kana booddee. Yookaan imbaatiin furmaata kennu bakka. Furmaata kennu. Intaane taanan haa ta'anii rakkinichuma baadhaa. Maali booni isuma maayii guuraa jiranii bara akka horii argaan jirtu anni keessatti argaan jirtu akkuma horii guuraa jiranii bara. Karaa seera qabeessaa dhufan inni seera qabeessaan dhufe hojiirra jira amma sabiifti. Dhugaa rabbi. Nama meeqatu dhufee hojjetachaa jira. Garuu nama meeqatu fide kun oo kan nyaattee baate yookaan waa taate. Ooma bolokkeettiin irratti kufee yuukoo tarii dandamachuu danda'e beennu sun hojii waaqayyooti waan goonu qabnu. Hin bayinaa bakka biyyaa hin bayinaa. Inni dhufe kanaa booda inni dhufe warri dhuftan hin bayinaa biyya abbaa keessanii taa'aa du'aa haadha keessaniif abbaa keessan biratti ol seenes yaa ajjeesu waraanni dachee abbaa kee irratti du'i haga reeffi kee taljii ta'e biyya namaa keessatti reeffi kee ji'a meeqa haadhi kee achi mar'immaan ishee ciccitee eega haati kee duute reeffi kee dhaqee ajaa'ee ishee qaqqabuu manna ho'aatti haadhi kee yaa awwaallattu ijoolleen keenya biyyarraa hin bayinaa kana booda ijoolleen dhiiraa nuu game haga yoom reeffa gashina boor tokko har'a ishee kana du'e tayuudiitti eessatti amma paatii tokko baafataniiru oomaanis jammarame immoo oomaanitti guuraa jiran ijoollee dhiiraa firii viizaadhaan. Karaa oomaan harma ijoolleen akka jiranitti oomaanitti galagalan da'um Dubaayin dhufaan jiran firii viizaadhaan oomaanitti guuraa jiru. Achi dhaqanii inni mana hidhaa oomaan jiru keessa baheera inni mana hidhaa Saawudii keessatti ijoolleen keenya tan karaattattu bahee sagalee taatanii akka nama tokkotti mootummaan biyya keenya ijoollee mana hidhaa Saawudii keessatti ajjeefamaa jirtu du'aa jirtu. Sagalee ta'ee fi galfatee lammii biyya isaa gibira kaffallee biyyarraa ba'aa jirra garuu yoo waan tokko dubbanne maatii dararama biyya keessatti. Akka nama tokkotti paaspoortii baafannee maabaraawii guuttee biyyaa ba'aa jirta. COC siin jedhan COCdhaan biyyaa ba'aa jirta. Garuu gaafa as geesse reeffa keerraa namni waan tokko kaasaa tokko kaffalu hin jiru kana beekaa. Adabadhaa taa'aa gadi maatii keessan biratti illimeedhaa du'aa si ajjeessu milisaan biyyatti yoo duute biyya abbaa kee irratti duute. Firri kee boo'ee ollaan kee waallata. As dhuftee hirbaatarii ilma biyya namaa hin ta'in. Nuu gamee nutuu gubannee nutuu waan meeqa taanee jiraata dadhabnee nutuu isin ganaa dhuftanii danda'uu fi biyya namaa warri waggaa 5 as keessa jiraannee dadhabnee irra biyya namaa. Dhugaa rabbi du'a hawwaa jira nutuu teenye waan nuti tolee jiraachaa jirru sun ittiin fakkaatinaa nuun guute hin bayinaa biyyarraa baqa. Kanum biyya abbaa keessanitti duutanii firri keessa yaa'ee sin awwaallachuu wayya. Sababni isaayyuu mootummaan seera qabeessaatiin seeraan isin baasu tokkoyyuu hin jiru. Mootummaan gaafatti duute si hordofu hin jiru. Emoji boyichaa jiran kayina.
haga yoom hin deemina. Warri immoo asii Dubaayii falasinitti dhabnaan amma Oomaanitti ijoollee guuraa jiru. Miindaa gaariin fudhattu ijoolleen biyya kee ijoolleen keenya. Miindaan isaanii birrii meeqa? Birrii 800. Miindaa birrii 500 jedhan Paakistaaniin Baangaaliin akka barbaadde sitti haasoftu fettee dhuftee lubbuu kenname. Taa'ee obboleessa kochuma haadha kee biratti siqaayii keenyaatu jiraatu. Wanti hamma haadha kee sii ga'u hin jiru. Ilma kee fidii jedhanii nama haati ilma ishee dura darbitee of ajjeeftu keessa ga'eera biyyi keenya. Ilma kee dabarsii du'atti nuu kenni jedhanii kana biyyi keenya. Biyya yoo jiraattanis eegan taane achumatti du'a. An koottaa isiniin hin jiru. Reeffa keessan galchuun nu salacha'ee dhugaa rabbi. Nuti gubanne biyya namaa keessatti sammuun nu darbe isin faana. Yoo isin irraa dubbanne makaraa, yoo isin asii wajjin reeffa keessan galchuun makaraa, hin dhufinaa yoo jenne makaraa hin dhageessan. Haadha keessanitti gaddara sammuun. Maali goonu gameessi dhugaa waaqaa. Amma emoojii bocha maal gojii keessu beemee ajama. Maal gojii uummata gaafa duute bichaa wali taatu. Dhugaa rabbi. Dibbiyyoo ani namni torba imbaasii dhaqeetoo himate ijoolleen nurraa haa dhaabatu godhaniiti kan godhee viizaa kaasa mootummaan biyya kana. Garuu eenyure faayidaa argatanii kaa isaaniifis gibira waan ta'e. Indee biyyarraa godaansisuu akka jirutti ijoolleen Oromoo godaansa irratti argamti bara kana. Keessattuu ijoolleen dhiiraa dhugaa rabbi. Humni barate humni waggaa 17 barate biyya namaa keessatti dhufee hirbaatanii hirmaataa jira. Leesh! Isaan baatanaan biyyatti qansiraa baattan hin duutanii. Dhugaa waaqa. Hin deemina baqa biyya namaa hin deemina. Wannumti isin jijjiiramtan hin jiru. Achumatti hiyyummaa keessan baadhaa jiraadhaa. Haadha keef gatii qabda yoo ofiif gatii dhabde. Dhugaa. As dhuftee nyaata hin qabdu. Homaa hin qabdan. Mi'oo miindaan keessan seeraan isiniin kaffalamu. Ijoolleen hojjette miindaa ijoollee harkaa nyaattu hin gubanne isin wajjinis. Maziraatti ijoollee ergitan 1,700 hojjette jala deemtanii. As kan kun ijoolleen keenya lubbuuma isaanii hirrifachuuf yaa booni. Booni. Dhaagalee bar. Gara Yesuus lubbuu hirrifachuuf baatee isuma harka isaatiin baatee nu guddisee shiraan xaxaree as deebisee. Isuma baatee nu guddisee isuma warra keenya waliin iddoo tokkotti buna dhugan iddoo tokko taa'anii nyaachaa ol turan abbaa keenyaaf haadha keenya faana alatii guddateetu shiranotti xaxa karaa meeqaati. Aloonni immoo biyyaan ba'u. Maaliif biyyan gadhiisu dhaloonni? Asufees immoo hojjetee miindaa gaa fudhatee yoo inni miindaa fudhachuuf jooree kan shiratti xaxu as deebisee ijoollee keenya warruma kan keenya. Miindaa masaan irree falmanii fuudhanii. Miindaa maal falmanii fudhatu hanjala deebi'ee miindaa ijoollee keenya nyaatu eenyu warra biyyattis nagaa biyyattis tokko gaarummaan qabnu asittis gaarummaan qabnu bannee wal mancaasuudha. Guyyittii guyyaa dhumaa keenya moondi keenya firdii keenya fudhannu. Bas kanumadha. Kan du'eera kan hafees immoo ganama akkasumatti deemaa jira. Maal barreen gaddaaduu keessatti ijoollee meeqni nu bukkeetti dhumachaa turre? Maal ta'e bu'anii moo fu'anii galane? Mucaan biyya koo mucaan ollaa koo tokko banaan duunaan tokko sagalee bahee hin taaneef waan tokkoyyuu warri mana nagaafa namoonni tokkoyyuu hin beekun hin jedheen. Dhugaa rabbiiti maazariin godaa waltee boosee hin gaddaa galan bu'aa turte jechaadha. Maazariin godaa waltee baga nyaatan jettu immoo jedhu kottu biloogiidhaan ani guyyaa tokko aagaa jalan bulee naan maazariin sirkiin irratti cufatte jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee diqaalaa akka geetis jammar baga nyaatan jetti sharmuuta qobbai. Arraba dheeratti. Mucaan kun fiigeen qubne dhugaa rabbii hamma kooyyuun goo mucaan nama irra du'e kun. Hamma koongoo fiigeen qubne mucaan kun nyaatee hin qubne. Daa'ima bar kiristoosiin. Bagoo waa taane ayyuu galata. Boona garuu mucicha amma du'e kun. Dhugaa rabbii mucaan kun fiigee hin qubne taphatee hin qubne. Koontiin irratti jiguun ragaan jira. Namni wal sawwada wal soba waa wayii balleessee ka'ee badiin isaa akka mul'anneef noormaalii waatti kufe jedhee dubbachuus danda'a. Galee nama du'e irratti illee hin qoosina nama du'e. Ijoolleen achi jiru ijoolleen.